mataa gara nu golche nama durdu hin dhageenyu miidirraa du'eetuma ganda awwaallata nama amma dugaruu tokkotti miidiyaan galmeessee nutti hima nuyi ka miidiyaa laaluun dhiifne dubbii kun si galaa nuyi ka miidiyaa kana laaluu hin dhiifne miidiyaa guudhaalle qalbiin gara nu goltee Facebook bannu koronaa vaayirasii Facebook gattu inu nama haganaaddu Facebook gattu inu nama haganaatu chiddu nama umrii haganaaddu keessattuu Ameerikaa keessatti namni manguddoon faan wallaahi imaana fuudhamte yoomiin du'a guyyaa lakkaawwatti namni umriidhaan deeme kun maal olola miidiyaadhaatiin malee duris namni huguu dhalate ni du'a is normal du'uun garuu waan hunda lakkaawanii nutti baniiti katti aanu faraqaa itti aantu nuu dhumuudhaaf taa'aa namni murteeffatee taa'u jira hugguuni xiqqoo qufaa jennaan koronaan naqabee bakka ammaaliin eegaan keessaa baate irzaal dhufee nu gubbaa dhaabbata jedha si galee wallaahi akkas taata yoo xiqqoo takka haxxifannaan hunoo bar koronaa baanantu naqabee koronaan miidiyaa laalu jiru dhufee naqabee irzaal dhufee na gubbaa dhaabbataa arraba uruu keessaa baasaa atis keessaa baatii jechuudha. Media is so powerful. Sammuu namaa tana brain wash godhee amma addunyaarraa namni wanni yaadu jiru tokkoon keessa nama wanni yaadu jirtan including myself wanni yaadu jiru fiixaa mootii zalaalam shaadaan saa koronaadha ganama ka'u miidiyaa koronaa harkaa waa'ee koronaa kataba caffeeraa misirrii baay'inka hogguun Facebook bane koronaa arana meeqaa dhume xaaliyaan Spain meeqaa dhume Ameerikaan meeqa ga'e sammuun gara nu galte si galee miidiyaan brain wash nu godheeti akka zalaalam wooma koronaa yaannu akka osoo hin da'iifin shaadaa barqabanne osoo da'iifumaa nutti hin dhufin osoo koronaan sun nu qabiniiyu shaadaa qabachuu jirra si galee namni miidiyaan akkana nama godha namni duraaniis niin du'aa naas dhukkubuuf taa'a du'uufin taa'a feetu koronaan feetu ciiseetiin du'a feetu osoo fiiguutiin gufadhee du'a feetu accidentii jira one day duutii dhufuuf teessittee gu'amante why you care hay miidiyaan guutuu sitti mee miidiyaatu si baara isaa sitti mee si galee miidiyaadhaatu waa'ee du'aa maarsi shaadaa qabadhaa seeninni no akkas ta'uu hin qabnu sodaadhaatu dhukkuba guddaa nu taa'aa jira sodaadhaatu dhukkuba guddaa nu taa'aa jira kana fudhaa amma namni akka tasaa miidiyaan dhageeffan namni social miidiyaan hordofne namni aljaziiraa BBC dhaa fi CNN banee hin laalle amma nagaan rafee nagaan ka fayyaa namni akka isaa fayyaa qabu hin jiru nuti imma sammuun teenya irru isin hundinuu warri mana dhagaa jirtan kun irreedduun keessan sammuun teessan irru hiraariin halkan imaanaan raftaniin bultan akkasimi halkan if qaqqabachaadhaa bultan if laalaadhaa dhiiroo laagaa isaan nan nyaata akkamiin jiraa dhiiroo na dhufumoo akkamii dhiiroo harree isaa naqabee namuu hiraar lubbuun qeensatti isin galtee jirti si galtee hiraar qeensatti isin galte lubbuun kanaafuu jaragay osoo yaadnuutu hooqannee dhumne osoo yaadnuutu dhukkubni nu qabe dhukkubni biraa stressiin dhukkubni biraa nu qabe si galee waan kana please take it easy koronaan dhukkuba miidiyaadhaati the fear of corona is worse than corona itself exactly abbaa murtiidha san miidiyaa kamtu dubbate waan kana hubbar haasoliiti rakkoon ammaan tana dhukkuba koronarra hiraariitu nama fixu jiraa jedhan hiraar my friend Roobaa Muusaa Abrahaam Muusaa galgala hugguu rafee xiqqoo yaattifate halkan guutuu qaaxira bula ciisaa gangalachaadha yoomna keessaa baati halkan guutuu ciisee naafni dalagaa akka dalee na beekadha halkan na dawwalee yaa caffee qoona qabaadhu yaa caffee mee amma dawwalee na gaafadhu maal taate boo yaaboo galgalaan xiqqoo attifadheeniin beekaa jedha galgalaan xiqqoo attifadheeniin beekaa miti yaaboo yoo la keessatti illee kutan beeku dawwalee na gaafadhu jedha si galee akkas ta'uu hin qabu namni mee namni if shakki jira asin keessa namni if shakkinni jira asin keessa
none tokkolleen hin jiru tokkichi baadiyyaa including yourself beekaa gartee if jajjabeessuun namni anis if jajjabeessa anis ifin jajjabeessaa boola ki waan taanuti wanti diifafumaati maarreedhaan ma jenna garuu keessatti namni hin hiraarre tokkolleen hin jiru hin sobina keessatti yoo keessatti rabbi si baasee istora ittee namni kasi dhiyaate mana galtee guyyaa sadii ifeeyde sigalee dhiirona dhiyaatee kaartiidhaa sarkaan qabeetiin jira gudii maala kolos kaartiidhaan baasee kafalee kashiirraa fuudheen jira maarreedha awoon isina dabree jira fuudheetiin jira maarreedha look namni kana hin shakkine tokkolleen hin jiru isin hunda keessa sigalee garuu wanni yaaddan kun yaanni keessan isin miidha boodarra nu miidha anis miidhaa jira niin beekaa stressiin dhukkuba kophaati hiraar fi buufneeti lubbuun qeensa jiran nu galtee obboleesso waan goon waan dhiifnu daawwallaallee dalagaadhaas dhiifnee mana galle imaanan qabnu dubbisi gala ammallee kan dalagaa dhiifnee mana galle dhukkuba kana sodaachuu nurraa hin hafne numa sodaan sigalee osoo sodaannu hunda qabamneetimma bakka waan goonu dhabnee hiraa lubbuu nu keessaa baasaadhaa jira so please ifi yaachisnaa hedduu wanni rabbiin si ta'e je waa xiqqoo si qochiifti wanni rabbi duubaa taa'atta kan jirtu believe in that namni sammuun ta'e yooni niin du'aa murteessite ni kutta hin shakkin yoo niin du'aa murteeffatte si murteeffate ni kutta yoo ammoo lakkii huboo waat kana mangodhuuti qufaa nuti duraanuu kana waamee keessa kunne gaaf tokko buseen na nyaatteetiin dhageeffadha buseen gaara na nyaatte let me tell you this story buseen gaara na nyaatte gaafaan gaara dhaqee fiixaafaa wajjiin gaara na nyaatteetiin haakima magaaluma takkallee ol bahuu hin danda'u gaawasan magaalaa Tigreedhaa jira an baadiyyaadhaan jira gandi keenya islaamannummaan keenyaa huu magaalaadha ganda keenya haakimni numa jira xiqqaatuus ganda keenya kana ol bahuu hin danda'u Tigreen na barbaaddi baadiyyaa keessaa wanni haakima namaa kennaa takkallee hin jirtu meera ifadhaa busee battuu na nyaate hizaabarra na dhukkube hizaabarra hagaan ifu wallaalutti na dhukkube hagaan an ifin beeynitti lubbuu na keessaa bahuu deemtu kaniin arku yoon haakima ol begaasan nuti gaasan Tigreedhaa fi ABO'n akkuma gartee Amaaraa fi Islaamaa harka Tigreedha inaan kunnee inumaa Tigree harka dhaqurra as lubbuun na keessaa bahu tola jiraa waan sammuutti amanna that's how we used to believe dhugaa siimuudhaaf amma buseen gunaan kutuu geessu mucaan adeera xiyyaa tokko amma jiru tirbi rawataa godhuufi magaalaa bahee lilmee takka magaalaa bitee takkaa lilmee direen beeku lilmee takka magaalaa biteetuma lilmuma wayii just an injection waan sanii dawaan sun waan sanii hin beeknu dukkaa dhaqeetuma lilmee bitee dawaa bitee itti naqee naffixee jechuudha nadiir yaa obboleessoo qaamni qaaqaa jeetuma fayyaa rabbiin naa deebisee haayitee lafaa ka'e maaliif ittiin amane I believed in it marfeen hugguudhif dire na fayyifti waan ju'uun itti amanee jechuudha dubbii si gadhaa kanaafuu yooni akkasitti niin du'aa jee yoon amanees numaan kuta amma nama keenya hedduu wanni maraachutti jiru tokko keenya mana keenyatti wanni nu maraachutti jiru hiraar dhukuu kanaa hiraar koronaadhaa koronaa yoo oduu hin dhageeffadhuu jettees dhiiroo na duubaanan meeqaa dhumeetta mi'oota kasiima Ameerikaa keessamma lakkoofsi 90,100 wanni 100 dhiyaate kuni warra da'iifee mana haakimaa dhaqe qofaatu galmaawee daataan kaahamaadhaa jira dhageeffadhaan kana isin amma isin qabee isin rukutaa jaachuu malchiisa you never know
yoo haa xiqqoo qofaatee lagaan sirkubdee laydaan siqabdee sirkutu malchiisa yoo haa ulii sii taa'u malchiisa yoo haa simptomii san ifirratti akkuu dhabuudhaan malchiisa warri Ameerikaan galmeessina jettu kuni warra da'iifee mana haakimaa dhaqee daataan kun mana haakimaatii bahu jira malee warra waliin wal gaddaa jiru kana galmeessaadhaan jiran yoo kana himne namaatu maraataa jedhaniiti yoo maanta Ameerikaa bari hidhoorkite amma South Koreaan faan karaa gubbatti drive through qopheessanii diiqaa 30tti rizaaltii kennan si beekan si tuqanii beekan Ameerikaa waan san lakkii jette maaliif beektaa akkattuu manguddoon Ameerikaadhaa maraachuu jirti miidiyaa rabbi haaseeti manguddoodha hedduu miidhaa jedhanii dubbatan wanni sun manguddoo hedduu qalbii cabsa manguddoon kan maguu gabbaatti fiixaa mootii dhagarte maguu gabbaatiin mistola jettu manguddoo adii sana akkam mataa buusanii deeman kutuufiin taaba ifitti banii akkam mataa buusanii deeman miskiinooni miidiyaa tokkos godhe amma warri biyya kanaa adiin kun miidiyaa itti amanan they believe medias manguddoon faranjiidhaa qalbiin cabxee yoomnaan kutaa inumaan itti dhiisanii baqqaa duufin taa murteessanii itti dhiisanii maaliif yaadaanii ifajjeessu jiran Ameerikaan wani kas ilaaluuf irraa dhiifteef yoo lakkoofsina ammaan tana maybe miliyoon 2 qabame Ameerikaa keessamma warri hin beekamin silaalaalanii maybe sanii ol yoo lakkoofsi guddaa kan himan nama lubbuun akkuma rafe keessaa baatee dhumti kan ammaan tanaa kana kanaaf lakkee kanuma gartee da'iifee mana haakimaa dhufe ilaalla malee himna malee haanfittiin dubbannuu jedhanii firraa dhiisan malee Ameerikaa keessatti namni qabamee jiru Minisootaa keessa namni dhibbamee eettan namni walakkaan Minisootaadhaa qabamee jira isteetaan an jiraadhu walakkaa ol ni qaban hin laalamne wanti sida ibsuudhaaf lafaan si dha'uudhaaf akka isaan jedhanitti yeroodha fudhata sigalee kanaafuu an fayyaan qabaa hin da'iifnee ja'afitti himaa dhukkubni koronaa awwaa takka illee nan godhu an duraanuu rigameetiin daaraa keessa guddadhee qaamni kiyya jaan tokko vaayirasiidhaa fi baakteeriyaadhaan jaaramee sigalee akkas jaa amanaa waa takka nan godhu sigalee girgirii faranjiin qaabtuun girgirii faranjiin qaabtuun jara keenya lubbuu if keessaan baasina girgirii faranjiidhaa girgirii miidiyaa faranjiidhaatiin lubbuu if keessaa hin baasina dhukkubni isaan jan kun akkanuma jammalee dawaadhaas hin qaban maaliidhaas hin godhan maaliis hin qabnu jedhan garuu ololaas hin dhaaban namarraa hin dhaaban silaa olol miidiyaa dhaabuudha ture ololin oofan dawaan qabnu maal nama godha nama jeessa hagamin nama jeessa bara akka lubbuu isa keessaa kutaa video waan kanaa sheeris hin godhan hillaayina ijoollee meeqama goolii dawwale ijoolleen lubbuun keessa galtee hiraa jiran galgaluu namni if shakka ganama gula faakee if shakka maatii fi shakka ilmaan fi shakka sigalee kanaafuu osoo nama beeynu laaftu laallee istreesiin dhukkuba koronarra hamaa ta'uu beeynee ifirraa xiqqeessuudha qabnaan jechuu barbaade istreesiin kun paranoaan kun dhukkuba koronarra isaaturra hamaadha sodaan tun kanaaturra nu miidhaadhaa jira kanaatu irra akka malee nu godhaadhaa jira sigalee dubbin si galte galaataa yoo ta'a jan sigalee yoo kan deema calaqadha yoo sinee jaban garuu miidiyaa namanina miidiyaa akkaachee manina jedha keessa waan nuti hin beekne waatu dalaga faranjiin tu beekadha ayyaala suuqaa waan nuti hin beekne akkeessa waatu dalagan akkeessa dorgommii diinagdeefaa ta'uudhaan malchiisaa yookaan anaa kaan caalaafaa wal garsiifachuudhaaf ta'uudhaan mala yookaanis nama kana gartee baarisneeti miidiyaadhaan brain wash goonee istreesaan lafarraa galchinaafaa jedhanii yaaduun malchiisa who knows addunyaarra namni dummaachaadhaa jira dhukkubaadhaan fixurra
dhukkubaan fixurra stressiidhaan lafarraa haxoone jedhee yaaduudhaan malchiisa. Stressiin dhukkuba seenirra hamaadha. Gaaf takka qorannaa wahii godhan nam tokko duutirra murtooytee beektaatiin beeku qorannaa wahii godhanii maal ta'e nama kana nama murtiin du'aatti murtooyte. Nama murtiin du'aatti murtooytee guyyaa san ajjeefamuudhaaf deemaa itti himanii duudhaaf deemtaa garuu gaafa sijjeefnu summii soobaafnee sijjeefnaa jedhanii itti himan jechuudha. Summii soobaafnee sijjeessuudhaaf teenyaa jedhanii. Bishaan bircuqoo naqaniiti gifaan irra kaanii bishaan bircuqoo takka kennanii jechuudha. Nama kana ruuyin keessaa baate. Maaliif niin du'aaf itti himee jira kaa. Summiin dhuguudhaa deema duudhaafiin deemaa ifitti himee jira. Dubbii si galee ifitti himee jira. Lubbuun keessaa baatee jechuudha. Kanaafuu addunyaarra namni heddummaatee jira. Ummanni hizaabarra heddummaatee nama kana yaadatti gadhiifnee stressaan warra manguddoodhaa agartee lafarraa haxooynaa. Warri maas manguddoo jedhaniif hogguu takka dubbatu miidiyaan manguddoo jedha. Elderly, over 65, over 75, 9 years old. Laal mee miidhaa guddaa laala. Manguddoo tana duubaan dhiisu. Manguddoo duubaan dhiisu. Gavarnarri fiixaa mootii faana numaas beeti manguddoodhaa jecha kana booda manaa himaa gartee hin guunnu manguddoodhaanii manguddoon haa kuttuu jee haasa'u. Mee sunammaan tana manguddoo hangam takka qalbii cabse rabbii jaa. Manguddoo biyya tana jaarte manguddoo waa meeqa gootee biyya tanaaf gumaachite isin faayidaan qabdanii kutaa jechuun mee ilaalle mootummaan miidiyaan akkas jee haasoynaan mootummaan akkas jennaan mee namni sun takka bulaa kana booda takka ni bulaa. Gavarnarri fiixaa mootii faa tokko ni jedha. Manguddoon Teeksaas keessaa lubbuu bakka keessu dhabdee jirti. Lubbuu nutoo namaa miti. Dhukkubni ijoollee humaan godhachaati miidiyaan ijoollee humaan godhachaati manguddoodhaan isin gartee dandamachuudhaan teessanii ja'an at the same time mee dhageeffadha. Manguddoodhaan isin bakkatti baatanii qabdanii jeeti lafatti dhiphisa. Ijoolleen garuu humaan taatanii namni gartee immuunii qabu qaama keessaa ittisa qabdanii isin humaan taatanii garuu manguddoon hafuun teessu mee ilaala. Manguddoo Ameerikaa lubbuun qeensa galte keessaa karaa Teeksaas kana namni lubbuun qeensa galte wallahi banaan ban. Kuni olola miidiyaadhaati. Warabbi miidiyaan kun warabbi mootummaan Ameerikaa warabbi kan lubbuun tee harka isaa jirtu harka rabbii jirti kasi uume isa gaafa fedhi isaa dhufee hulaa irgichaadhaan adda facaasee dhufee kakkabaleessa keessaa fuudhee kuta. Hai sigilee hulaa dhufatee duraan baatu. Sigilee kanaafuu hedduu yaadduu dhiisa. Amma ijoollee teenya karaa Kaalgaarii kana nama 4 qabee jiran ijoollee Oromoodha. Nama 4 qabee jiraniiti warri Kaalgaariidhaa lubbuun qeensa galte arguunaa dawwalan magaalaa Kaalgaarii Kanadaa ijoollee 4 qabee jiranii lubbuun qeensa galte. Hogummaasii ollaa kee namatti beektu faa qabee ni maraattaa ho'i. Kan faranjiidhaaf waan gatta akka maraachaadhaa jirru nama hin beekneef hogguu ollaa kee kanaa waa qabee ni maraattaa ho'i. Sigilee amma nama Oromoodhaa nama beeknu katti nama 4 qabee jiranii namni lubbuu akka kaa'u dhabee jira. Sigilee kanaafuu hedduu hin yaaddoyna. If eeggannaan gaarii dhukkuba hiraariin if hin fixinaa. Dubbisi galcha dhukkuba hiraariin if hin fixinaa. Sooshaal laayifii keessaa baanee jirra. Kophaa gallee jirra. Kophaa mana gallee jira isaa sooshaal laayifiin haftee jirti. Warri misoottaa garuu hin dhaabne. Warri misoottaadhaa hitaatee fi'uu nama Oromoodhaa misoottaadhaa hitaatee fi'uu barcaa walitti dhufanii arra mana eenyuutii namni laal shiishaa irra kaatee ilmaa isaanumaan raa jira warri misoottaa kana. Dalagaan irraa cufamte ijoolleen iskuula geessaa yaadan ganamaan hirriibaa kaa'an yaadan sigilee namni fi bal'isee taa'ee qamaatiidhaa miti arra mana eenyuutii qamaadhaa jira. Sigilee
So akkas fudhaadha. The same in Atlanta, Mr. J. Atlanta dha akkas. Garuu ifeeggannaan beekadha gaariidha. Ifeeggannaan gaariidha. You never know. Ifeeggachuun gaariidha. Ani wanni naas jiru hamilee keessaniin gartee isin jaaru jira malee ifin eegnaa jechaan jiru. I've never said that. An yaadaan ifin maraachinaan jechuu jira malee ifin eegnaadhaa tunarraan baan. Kanan juus ifeegaa. Ifeeguu namtuudhaa miti. Caffiraa misiitu wantumaa naman godhu jee jaa wali gannaqamaadha. Ammaasii caffeedhaaf akkasinaan jee ani wannin jee yaadaan ifin iraarsinaa. Yaada firaa xiqqeessaa. Wanni miidiyaan jiru cufti nu dhugaadhaa miti. Wanni mootummaan jettu hundi nu dhugaadhaa miti. Hundi dhugaadhaa miti. Harki 80 kijiba. Harki 20 dhugaa ta'uudhaan malchiisa. Kanaafuu miidiyaa irratti dipend taatanii kanaan ifin maraachinaadhaa suuta ja'a. Relax. Nagaan nyaadhaa. Relax godhaadhaa. Jireenya keessan oofadhaa. Xiqqoo qabdarraatti godhaa nyaadhaa. Sigale gammadaa koflaadhaa jiraadhaa. Sigale nama hundamma gulaalte namni cufti fuula guurayyaa. Namni cufti qalbiin cabxuudha fuula guuree kayyaa. Aboo maal taate lakkii nagaumaa ilmaa fuula keessi nama rifachiisaa'u. Namni Facebook irratti illee barkoofluu dhiise mana keessatti miti Facebook gubbatti illee barkoofluu dhiiftanii. Namni wama gaddaa qofa maxxansuu, wama gaddaa qofa haasuu, bakka dhukkubni koronaa hangan takka godhee jira, nama kanaa fixee jira, eessumeef keenya, mee garam gorraa, Facebook irratti illee badhe firaastanii. Sigalee Facebook illee mana hidhaa nu gootan. Bakka duraan hafuurratti fudhannu amma mana hidhaa nu gootan. Yaa Rabbi mee isaaniif kaa, yaa Rabbi an harkaa fuulaaniif tuqee, yaa Rabbi an funyaaniif tuqee kamiin taarree raanfadhee, maarreedhaaniif tuqee. Hayi. No, hangas takka hiraaruun qabdan. Hangas takka hiraarsuu waan dandeechuun ifeegi. Facebook gubbatti illee maas waan mana keessatti if gootan Facebook gubbaa fiddanii rakkoo mana keessaa qabdan hiraa as gubbatti nuu qoodu dhiisa. Sigalee waan Facebook gubbatti maxxansitan maallaa olii ilaala. Dhiyoo tanaan ijoollee xixiqqoo hafuurratti citee katti qii jettu. Akka namni dandee waan akkasii ilaalee waan akkasii maxxansa. And I cannot watch. Nama akkasii maxxansan firaan biloo godha. Ijoollee hafuurratti citee qii qomtuun keessaa baate. Amma gaasan egaa wanni sammuu ta'e sillaa qaama akkasiisan. Awwaa akkasii arguu danda'u. Nama dhukkubaa kanaan qabe jaan namni mana haakimaa keessatti duriis warri du'uuni hugguu shakarmootiin qabde sanii ol ta'aa deema. Sanii ol. Hugguu tarbiis dhuftee keessa harkisu namni sanii ol ta'a. This happen always. Garuu amma garaagarummaan jirtu viidiyoo kaasaniiti sooshaal miidiyaa gubbatti maxxansan. Bar hugguu shakarmootiin si qabde namni hundi barkas ta'a. Shakarmootiin si dhufe. Lubbus keessaa baasu jira. Faranjiin dhufteeti viidiyoo si gubbaa waraabdi. Sigalee kanaatumma nama maraachuu jira. Waan akkasii poostiin godhina. Nama lubbuun keessaa hojjete nama akka hafuuritti qii baasu afur waachuu dadhabee. Achi geenyaan you are done. You are good to go. Sigalee achi geenyaan nagatti jeem. Kanaa ala waan akkasii san falaaltaniif maraachinaa jira keenya. Waaqsi ilaaltaniif maraachinaa. Waan san dafeetiin firaa dabarsa. Dafeetiin firaa oofa. I cannot. Maaliif if rakkisa? Hanguma jiru kanaahu gammachumaan xiqqoo koronaa naaf tanaahu koronaan ilaalsee gammachuu xiqqoo naaf hanguma kanaahu waan akkasii ilaaluutiin ammaasii halkan hirriba dhabaa akka tuura fuutin jiru. Akka tu dhiyoo tana qofee akka bule akkattiin bule wallahi honestly speaking dhiyoo tana qofeetiin galgala qofee guniin amma bar guniin if dhageeffattu when you listen to yourself qaama keenya guu dhageeffattu laagaa keessaa is you feel something huguuf dhageeffattu mee filaala mee qalbiin if dhageeffadha
laagaa keessaas wayii dhageeffatta uumaa seen nyaataa edaanuu kuraan akka nama godha jedhanii okay qaamnis masliin kunis si dhudhukkuba gartee way arraantan aboo wanta na dhufuu deema qufaan dur qufaa ooltus yoo takka labisa kaasee jette baqqaan qabameet sigalee kanaafuu akkasii miti qaama keessan if dhageeffattanii hogguu xiqqoo waa seen nyaatan gartee achitti yoo walitti hiixan kun if gaaga'uudha tokko keessaa namni akka jiru kun yooni takka diiqaa takkaaf qaama keessan if dhageeffattan you feel something in yourself if keessa wayii dhageessa yookaan qaama kana si dhukkubaa yookaan laagaa seen nyaataa khaleefaa jibaa qabaatee jirtaa laagaan tun xiqqoo si hooyti jimaafaatu chirratti hafee jira yookaan nyaata nyaachuutti achitti hafee jira yookaanis amma gartee dhukkubii mataa faa sikkaati osoo yaaddu mataan kun asiin qaana jaa boo idaanoo by the way namni amma yeroo ammaan tanaa kana diifafni qabe kasaare addan beektu namni yeroo ammaa tana diifni gaa nama qubaaysa normaal laagaa seen nyaata normaal qaamni silayda kun nu qabaat ture durirraa amatarraa nu qabaa lafa nu rigee namni amma diifafni qabe automatically maali walittidha koronaa walittidha haakimallee dhaqummaasii meeshaa laalaniin gahaa waan hin qabneef diifafaa fi koronaa addaan baasuu waan hin dandeenyeef maal godhan korona siin jedhan lubbuu ta'e si galaafatanii jechuudha lubbuu ta'e si galaafatan jechuudha dubbin si galte kanaafuu